Haye, bagana kaya duftan. Oh. Nausa kau. Nama kana nyate bar. Fayisa kana jitu. Hedduu nyate. Garu asirratti wallahi isini kun isinin qeeqe hedduu. Artst Faysa View mali isa kan ol khaasu dhabdan. Mali rakkoon teessan. Ma subscribing gon. Mali ko isin. Fayisa afuri mali fi viewisa olin khaasina. Isin ummata dadhabaa ta'uu keessan isin arkeetiin jira. Dhugaa Rabbi. Asirratti ijoolleen shawaraa hedduu nama wanni godhan nagammachiisan. Garuu wallahi hedduu nama qaanyeessisan hedduu. Barboo sirbi kun bar kan Fayisa kan Galaanaati wal qixa bar. Anna biratti kan Galaanaati wal qixa dhugaa Rabbi. Galaanaa fi inni na biratti wal qixa. Baalee fi Arsiin tokko bar. Baalee fi Arsiin tokko ma isaan obboleeyyan. Sii galee. Ammoo asirratti waan tokko jira. Dhugaa Rabbi Fayyisaa furriidha. Viewin isaa hin dhiyaatu. Garuu ka Galana Gaaromisa eesaaf eesa jira jechuudha. Kun hundinuu dadhabina nuti qabnu irraa obboleeyyan kiyya. Oskot gandummaa hinse. Boo kun gandummaa miti akhi Saaraa Umar. Gandummaa hin jaamu kun dhee jala. Kitaaba kanaa kotaa jala. Gandummaa jechuun bar nama dadhabina qabu irraa bar. Dadhabinsa keessaniitiitu gandummaa eenyuuf jaalachiisuudha gandummaa jettan. Namni ifirraa eegaluu qaba. Ayyoon mataa kiyya subscribe goone eenyu dhufee subscribe na godha. Saboo isiniin kun akkamitti addan. Gandummaa jechuun dhiisaa kitaaba akkanaa. Kitaaba du'a akkanaa kana madhiisaan kun na biratti hin dalaguan. Kun na biratti hin dalagu. Abbaan fedhe gandummaan deemta jee abbaan fedhe waan feetiin deemta jee. Fayyisaa furriidhaa maaliif waliin kaasne jechuun gandummaadhaa miti kun. Lakkaa namni kun nama Oromooti. Artistii Oromooti. Asini galee anamma Galana Gaaromisa dura Fayyisaa furriitiin beeka. Akka nam tokkootitti akka baqqalaawaadhaatitti Fayyisaa furriitiin beekaan. Asini galee ammoo Galana yoomiin bare eeguma Hacaaluun du'ee boodaan bareesa. An dhugaadhaan isinitti mabara maasin kajibu. Hin beekan. Asini galee so kanaaf dadhabina ni qabna ni qabna. Dadhabina kana Artst Faysa View gargar qooddadha. Isintu badii qaba. Deemaati subscribe godha. Ammas hogga view isaa ilaaltan subscribe illee godha. Ka Galaanaatis ka Galana Gaaromsaatis view qofa ol kaasuu fi odoon taane subscribe godhu bara kaaboo harki keessanaa tuqu haawa. Maal taatano? Amma sila YouTube Galaanaadha. Laalu qofa odoon ta'in subscribe isaatillee sila laaltanii maali subscribe sila gootanii YouTube isaa miliyoona dhaqa jechuudha. Naftanyoota mataa gad deebisuu dandeessan ture. Garuu bikkittoon isin itti nama qaanyeessitan subscribe godhuu hin beektan rakkoodha qabdan.
Aboo deemaati subscribe godhaa. Fayyisaa Furiitis wanni godhee jira. Namni waan ifiititti akkamitti siyaama yaaqee. Kottu nyaadhu akkamis hin jaa nyaata tokko labas jeqaa'e. Nyaata tokko nyaanni tokko sii bilchaatee kottu nyaadhuu jee namni akkamitti itti siyaama. Namni kun nama keetii bara. Artistoota keenya nuutiitu gaccabse. Maaliif rakkoon nuti qabnu maaliif isaan hogga wallee baasan. Gama ganda Amaaraa fiigan. Gama YouTuubii Amaaraatitti fiigan. Nu kanaatiitu akka hawaasaatitti dammaqinsa hin qabnu beeka. Dammaqinsa silaa qabaanne arraan tana Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessa jiru usnee laaluu hin qabnu ture. Maaliif nama tokko if keessaa uumnee baasuu dandeenya ture. Isinii galaami? Kana hunda nuutiitu qaba. Akkatti maal godhani? Akkatti godhamu nuuf himi. Eenyu Facebook siibane boo Abdii Tube. Eenyu Facebook siibane? Abdii Tube ifin jettaati. Eenyu Facebook siibane? Eenyu YouTube siibane? Barra konteessan tanaa bara. Namni akkamitti Fayyisaa Furiidha. Miliyoon takka bar hin geenye bara. Hin dhiyaatu bargana. Wallahi hin dhiyaatu. Kuni maasa gandummaadhaa miti. Yookaan Galaanaadhaatti hinaafeetii miti. Inumaatu hinaafuudhaan qabaahu. Harki Galaanaadhaa laalee waan san wanni godhe kana maaliif hin godhini dhiidhaa bara. Akkasii bara. Kanaaf girrisooche laala harki keessan subscribe yaa godhuga. Subscribe godhaa. Ol kaasaa. Diina garaa guba. Diinni garaa haa gubatu billaa aleekum qaanfadha yaa'e. Aboon qaanfachiisinaa. Amma gurbaa kana bar inni waanaa kannaa isiniin hin jenne bar. Nama kayoo gargaaruu feete wooma silaa inni banate san YouTube masaasanii subscribe gootee laaltaaf hanqasuma. YouTube tu hakannaaf maallaqa isaan warra keessa kaa'uuf. Wanni itti artistoonni keenya rakkatanii hootaan gargaaraa jaanii hogga dhukubsatan gidaara yala ciisaniif akkam amma kanatti hin dheengadda baruu takkaan lafa kaa'e aboo Galana Gaaromisa alhamdulillah je'iin jeen baguma artisti Harargeedhaan ta'ini. Baguma artisti Harargeedhaa hin ta'in. Sila artisti Harargee silaate wallaahi ni du'a malee. Artisti keenya Harargeetirra mixiitu rawayya. Mixiin bar hogga dhukkubsattee hogga duute wal fuutee deemti bar mixiin. Mixiin agarre? Mixiin reefka sii fuutee deemtu agarre? Mixiin reefka sii fuutee deemti. Garuu teenya Harargeedhaa wallaahi asi bira duuta malee garagaltee sillaaltu. Garagaltee. Harargeen baatani garagaltee sillaaltu. Garuu afaaniin ni iyyiti. Kuni maarree keenya, kuni sabboonaa keenya, kuni harree teenyaa deetti. Barboo Harargee bar isin hin qaanfattanii bar. Hin qaanfattanii bar. Hay. Inumaatu qamaqaa badaa qomaaxaa garteemi jecha qomaaxaa jaamu garteemi ka amaarri nurraa fudhatee Amaaraan Oromoon guutuun qomaaxaa jettee yaamtuun bar kana silaa nuti akka Harargeedhaatitti alhamdulillah jechuu qabnaa bar. Dee. Qomaaxaan nu bira jirtimi qomaaxaan nuti barbo Harargee bar. Bisidiimo. Gandaan gaasaa faadhaami. Gandaan gaasaa faadhaa bar. Qomaaxaan. Kamaqaa fokkotaa kana Amaarri nurraa fudhatee hogganuti Amaaraan qomaaxaa hoggeenneen hangam takka aaraan Amaarri. Ba'aa meeqa nurraa fuudhee bara Amaarri kun. Kamaqaan fokkotaan kun sirraa bu'ee ati garagalteetillee walillee hin gargaartu. Wal cinaallee hin dhaabbattan. Haa uummata maraataa yaa uummata keniinni irraanfate. Uummata mee Chaayinaa dirgin billichi hunda. Dhugaa Rabbi uummanni keenya kun nama ajaa'iba dhugaa Rabbi. Kanaaf dhiifamaa wajjin Fayyisaa Furiidhaa deemaatii. Deemaatii hoolayyiin Arsiitii Harargeedhaa YouTube isaatii subscribe godhaadhaaf deema. Deemaatii subscribe godhaadhaaf deema.
Egaa sokochiiseetiin jira. Maarree haadha keetii yaa haadha teetii arrabsitee boo bataw sokochiiseetiin jiraati. Amma holayyii kanaa tana faadhaa jira argee keessa. Holayyii kana badootaan nu keessa jira. Innawa badoo ta'uu keessan gaafa isin wanni keessa ayyitan isin beeknanti. TikTok keessa naa wallis dulloonni keessan fan naa wallis maal wallis ibiifuu zeeta barganneeteeti wanni seentiiti badooni. Dullootuma keessanii kunoo dulloota keessan kan argeetiif aarsiidhaati. Komaata saan isaan uffatan saa diskoo sanuu diskoo gaafa jaarsi isiin kaa godhatu gaafa jaarsi birdilibsiidhaa fi wanni dhaabe kana kanaan isii san godhattee sun kana teessii wartanu. Dullootuma keessanii kunoo warri TikTok keessaa wanni jiru naa walli isii jeen badoonni tokkootiitu naa walli isii jedhama. Sani teessee wallistii fi bara. Artistiidha akkasuma hojiin. Jireenyi itti hadhaa'e tun. Amma dulloota akkanaa kanaati toonni jaa. Badoota akkanaa kanaatu afaan qabne jee asii dubbata. Ummatni keenya keessatti ummata Harargeedha. Ummata waliif sagalee ta'uu hin beeyne. Nama tokko nurraa tuqame hogga jaan yattee fiigaa dhufti. Egaa. Arsiinis ummata keessan badoo shamarran keessan badoota akkanaa kana qaba. Ummata dhama'a. Shamara badoo akkanaa kana aktivistii teenya maarree teenya jettanii guyyaa isiin waa'ee Jawaariin dubbadheetti aktivistii teenya jettanii harka dhodhoytanii ummata badoo. Qaba badoota akkanaa kana shamara badoo akkanaa kana qaba nurraa achi darba. Isiniif Harargeedha waan akkanaatiin deemuti. Maalummaan akkanaa fi bulguun beeran dhama'a akkanaa kana qaba. Buusa. Fasaamochi. Maali akhi beeran gugurraatti asii yoo dukkana keessa dhaabbatte namni agarre tan. Artistii jettee sanuu walleedhaa walliseettee asii TikTok keessa dhutu bulguun. Bulguu sheexaanni bitaachaan tuttuqee mirgaan dhiiti. Sanuuni aaranii bara. Beekkeessa magarsaa waniidha. Wuxaa akkasii. Wuxaa. Qomaa xaabee. Bataw. Bataw hoggaan isiniin jee baran zaayireen isinitti hima. Bataw ati. Wuxaa akkasii. Bataw ta'uu keessan beeka. Ummatan alata. Qomaaxaa yoo qomaaxaa jaan maal abbaa keessanii bittan. Qomaaxaan maqaan qomaaxaan Harargeedha qomaaxaan amaaraa miti bara. Amaarri isinirraa fudhatee bara maqaa kana. Feenaan aaraa amaarri waan hin beekneef waan afaan Oromoo hin beekneef. So Arsii fi Harargeen beeran bulguu kana qaba. Keessattuu takka inumaatu ni salaatti. Suura ka'uudhaa deemti yaa akhi qabaa Arsii maal taatan uummata akkasiisan beeran akkasiisan qaba. Qaanfadhaa. Qaanfadhaa kaa qaanfadhaa nama qaanfachiistanii bara. Dhugaa rabbi nama qaanfachiistan. Gorsaa deemaa ta'e keessaan. Wanni isin gootu hin jirtu. Gorsaa wal gorsaa dhadhama akkasiisan baasaa nurraa. Hin aarinaa madeerti teessan jaamaan takka takka ni jirti warreen aaru. Baqlaawwan shamarran keenya tuqee jettee warreen aartu ni jirti hoolayyiin. Anzaayirumaan isinitti hima. Dhadhamoo akkasiisan itti hima. Beeran bulguun akkanaatuun hariifa isin wanni teena. Hariifa seenaa isin. Isin hin beektu badawatu ni. Tabarsanuu madaamiidhaan intala na godhadhu jettee gartanii mi. Bilaashitti hojjettu beeka. Ani baqlaa maqaan jee baqlaa waa yoom siyuu beeka inni ati jibbuu dhiiseeti. Egaa dhamaatuu ta'uu keessittiin himaa meeshaa gad dhiisee hoti. Ta diizaayinii qaamaa irraa bade. Barsanuu tateessu sun faantaan harka kanarraa diskoo qabdu sun boorxeen isii kun wali caccabee waliin maramee duydaa garaadhaa namni beeku hin jiru bara. Laa hawla wallaa quwwata illaa billah. Akkasuma wajjin sabboontuu ta'e jaanii ni bara hin qaanfatani.
Aboo nama qaanfachiisan Arsii Harargeen. Wannan maan teessan hundi nuun toltu. Dhugaa rabbi. Wanni isin deemtanii takkittiin nuun toltu. Amma ijoollee Jimmaa tana ilaalame dhugaa rabbi. Hin jirtu takkittiin asan daaboo bulguu sun akkana jettee gadi hin seentu. Hin seentu gaa. Wallahi. Abadan hin seentu. Akkana jettee hin seentu. Kharuuf sun hin seenu kam. Kharuuf sun ogguma laayifii dhufu nyaara isaa kana akkana gartee akka maayaadhaaf ilma ture. Yookaan asin akkana gahuullatee yookaan isin ilaan gurraatti dacha huullatee kana hundaan huula kana as hunda dibbatee akka dhalaalee warra Gondaritti kana hunda dhadhoottee seenti kana ittee seenti khalaas. Malee akkana jettee isiinuu TikTok keessa seenteen utaaltu ibeeti. Garuu teenya Harargeetiif ta Arsiituun naa wallise akka jaanii barsanuu harkan dhiqotee barsanuu harkasii kan miila nama kudhanii fakkaatu kan kana qabdi barsanuu naa wallise naan jee bareedduu tiyyaa dhugaamoo yakii qaanfadhu dhugaa rabbii qaanfadhu akkeessatti shamarran baalee hin jirtan akkeessa shamarran baalee hin jirtu dhugaa rabbii shamarran baalee as keessa abadan hin jirtu maaliif jennaan shamarran baalee dhibeessis dhimmaas shamarran baalee wadala akka deesaniif tanaa miti shamarran baalee shanqaattaadhaati qaqalloo dhugaa rabbii mee shamarra baalee natti garsiisa hin jirtu shamarra baalee talaayivii waraabdu natti gadbida hin jirtu shamarri baalee talaayivii waraabdu talaayivii waraabdu ta TikTok keessaa utaaltu hin jirtu shamarri baalee abadan dhugaa jirtu tuni liqimsi Arsii Harargeen liqimsi mawaaxa allabbe badii teessaniin isaan hin yaamina bakka akattama isin fayyisa afuriidhaatu ol kaasuu hin beeytanii viyuu isaa guddisuu fi hin beeytaniiti maal dubbattan ijoollee shawaadaa galatoomaa ijoollee shawaadaa galatoomaa fayyaa harkadhaa Galana Gaaromsaadhaa akkasitti ol kaastanii wanni godhuun keessan hedduu waan gaarii tan hoggaanin Oromoon hundinuu galata qabdan maaliif artistii Oromoodhaa namni kun biyya keessa jira biyya keessa akkasitti sagalee isaa san wanni godhuun eessaaf eessa inumaatu sanii olii ka isaan mali Galaanaadhaan sanii oli fayyisaallee akkasumatti jechuudha garuu namaatiitu wal dabare dubbiin akka warra shawaa kanatti nama yaadu hin qabnu Arsii Harargee keessa nama hin qabnu nama hin qabnu miila malee mataa hin qabnu Arsii Harargee keessa garuu shawaan ummata ajaa'ibaati isin ummata ajaa'ibaati kanaaf galatoomaadhaan isiniin ja'an gama kiyyaan an dhugaa jirtuun isinitti hima rakkoo qabna Arsii Harargee keessa rakkoodha qabna nama bar fayyisaa afuriidhaa bar viyuu isaa guddisuuf dadhabee bar kana jechuudha ammoo akka Oromoodhaatitti galata qabdan hundinuu galata qabdan galanni isin qabdan sirba bareedaa Galana Gaaromsaa baase san ol kaasuu keessaniif Chaayinaa fi Naayijeeriyaa fi Maalii fi kun hundinuu irratti ol bahanii waan takka irraa akka isaan dubbatan taasisuu keessanitti galatoomaadhaa jenna artistii fi abbaadhaatiitu ol kaafata biqiltoon nuti belleessine YouTube isaatis silaa subscribe gootanii fi hedduu gaarii asirratti waan tokko jira artistoonni keenya YouTube keessan subscription isaa automaatikatti deebisa irra guddaan nama keenyaa email isaanii hin beekan passwordii yoo email beekanis passwordii hin beeku namni keenya ni irraanfata
sigale automaatikatti deebisa qaxxitaa akka dhufee qubni isaa sun hogga irra bu'e subscribe akka isinii ta'u godha irra guddaa YouTube keessan email nama gaafata kanatti rakkoodha qabdan rakkoodha qabdan hawaasa keenya irrallee dhiibbaa godhuu hin dandeenyu isiniitiitu waan akkanaa kana qaba maaliif anamma fiigee hoggaaniin isiniif hin godha jee email na gaafata naa bakka hojii jiru faadha taha yookaan karaa deemu jiru faadha taha yoon akka tasaa godhe email waan na gaafatuuf email san khamii akkaan ta'e yoon email yoo hin beekallee paaswordii yaadadhu ta'a kanaaf isin wanni isin gootan automaatikatti deebisa tun isinirra jirti ammoo odoo nama qabdanii YouTube sirbaa fi kana hogga baastan karaa YouTube ganda amaaraa hin fiiginaadhaan akkana jettanii nama keessanirraa hin baqatina yoo jaartiin teessanilleen amaara taate YouTube waan keessan gama keenya fida akkasii galaanaa keenya galatoomiisiin jenna nu jiraadhu hamtuun sin arkin warreen isa qeexanillee hin qeeqina namni nama ifii hin qeequ oromoo taate galaanaa hin qeeqin ija hamtuudhaan hin laalin dandeessa taanaa waan isaa subscribe godhiif jajjabina hawwiif hanqasi diinaa wajjiin nama irratti hin duulina diina qofa kan nama ifii irratti wanni ta'u okay akkasi akka oromoodhaatitti tana isinii dhaabne jechuudha Arsii fi Harargeen ammoo Fayyisaa Furii view isaa guddisaadhaaf subscribe illee godhaadhaaf dirqama namni sun dhufee koottaa waan akkanaa kana naa godhaa hin jiru yaadaa haa akkamitti yaaddan sabo itti yaada beeran TikTok isaa beeran xuutmaasaajaa hin qabne tawanni hin qabne tanaa ulakkaa si deemtanii nu wallisi maaree nu godhin man jettaniini kanaaf wanni godha akkasi shamarran teenya tabaalee badii takka illee hin qabdan isin boo dhugaa rabbii badiin takka hin qabdu shamarran baalee hin jirtu shamarri baalee yoo TikTok yoo fayyadamte illee numa laalti malee utaaluu tan hin qabdu isin hin qabdu utaalu live tun seentu shamarri baalee seentullee tottolfatteeti seenti mucee takka qofaa jira Dubaay tana sunu tottolfattee seenti shamara baaleeti kaataatti uffatan beeti kaataatti wanni jaan beeti zanaafataa jettee seenti jechuudha akka teenyaa tana bocolaa miti dhugaan jirtu tanaa waaqxa arguut dhirti teenya tan Arsii TV tan Harargee yoo aartan mataan gad dhaabbadha an dhugaa jirtuun isinitti hiba beeran keessan bocola kana qaba TikTok irraa qaba beera gurguddaa kana sanu qaba beera miili isaanii miila kana qaba dur kophee miila yennaami amma miila isaanii kanaa miila bas silaa shamarran xixiqqishoollee seente umaatii miti bara akkoo gandaa hundaatitu seenee barbaadu akkoo gandaa hundaa keessa jiraa barammaanta tasila beeran dhalee fi kana beeran sila dhaluudhaa deemuu fi kana dhalchiistu hundaa keessa jiraa baramma tan akkanaafaadhaan bareedduu teenya jaaniini bara irra guddaa keessan ammallee isiniin arga hoggacha keessa seentanii waliin haasoftan mudhiidhaan ciistan sanu dhirti teenya taarsiifaan mudhiidhaan ciisteeti kanatti waliin haasofti dhugaa rabbii nama qaanfachiistan tan hoggaan hin jedhu dhugaa jirtu nuu dhooyisiiti koottu nu faarsii kanaan hin jenne deemaatii TikTok keessa laala waan akkaataatti jirtan nafxanyaallee ifilleen arrabsiisina akkasii gama dhimmaan dhufeefittiin dabaraan isiniin jaa eegaan tana jedhe akkana jettanii wanni hin tahina gama obboleessa keenya tokkootiitu akka malee dhukkuba makiinaan yoom akka dhee hin beeku akka laalu kanatti yeroo dheeraa dhoomee jira mucaan sun nama Harargeedhaati ijoolleen hedduudhaatiitu sheer godhe viidiyoo isaatiif kana so kanaaf
wanni niin godhummaan tana viidiyoo isaatillee arkeetiin ture namni gadhiiseeti arkeetiin ture hunu anis hangaan arkee isni hon isa kana waliin haalaallu eessa hotee boo dhaabbadha naa obsa akkasumatti naa obsa narraa hin jarjarina maallaqa akka makiinaan dhoytetti maalleenni walitti qabame maallaqa walitti qabame san nama tokkootiitu ana damiina jechuudhaan warri maallaqa walitti qabe damiintichatti kanne damiinticha silaani harargee viinjoo tokko jaarsa tokko kan khootaa fi kana uffatee dhaabbatu tokko iyyaala fakkaata artanimi isa sanitti kanne gurbaan hogga dubbatu maal jaa itti bilbileetiin bilbila na jalaa kaasuu didee je koronaadha naan ja'a waan akkan ni jiraami sababa namatti heddummeessu namni hogga maallaqa namaa kana nyaate hogga waan namaa kana nyaate sababa heddummeessa akkasitti naa kannuu dinnaaniin firra akkasitti ol bahee dubbachuu dandahee je beekaa namni keenya kuni safaadhatti miti laaftuun nama keenya harargeedha ol hin baastu namni keenya harargee waa hedduu obsa waliif yoo hattan keessaa wal miidhallee waliif obsa keenya kun malee waan xixiqqoodhaaf namni keenya waliin bahu namni sun laalaaga hangas takka khalaal mudhiidhaa gadiin qaamni isaa paaralaayiz tahe ammoo gaa namni asii ol laalee nama fayyaa qabu se'a garuu asii gadiin hin jiru akkasuma wajjin obsi sun daangaa dabarraan ol bahee firaa dubbate namni keenya harargeedha akkumaan isinin jee cal jalaa je'eeti inni ol bahee laayivii seennaan jala seenan maaliif joollee naannoo biraatiitu joollee jimmaatiif tanaatiitu sheer godhe harargeen duraanuu amaaraa ni beeytaniiti ummatan namni haana arkuudhaaf laayivii seentu haana arkuudhaaf waa walii gootu malee ummata akka harargeedhaatitti walitti dhufee waliif yaadee waa waliif godhuu miti nuti akka harargeetitti ummata akkanaati amma hattuun takka warra aarufaadhaatiitu jira abooni aartaa miti mataadhaan gad dhaabbadhu anzaayirumaan sitti himaati hattuun akkanaatu hin milkooytu sigale hattuun akkanaa beerran jalafaa teessanii beerran san gagammachiisuudhaaf yoo wahiin jaayette mataadhaan gad dhaabbadhu sin jaan kuni ana yoomuu taanaan nama iftaheetiis deemu'an yoomuu taanaan an baqlaawaadha bikkaan deemutti nama iftaheetuma deemu'an zaayiree sitti himaan dhugaa jirtuu sitti hima sigale harargeen dhugaa hin fudhattu harargeen fiifuu nafxanyaarra isiitu badduudha ummata wal miidhu hattuu gurbaa jaarsa baala keessanitti maallaqa kannitanii jaarsi cal jalaa jee maal abbaa keessaniitiif deemtanii irraan fuudhinaadhaaf maaliif egaa damiina jettanii kaayattan maali sun damiina akkami kan gosaati moo kan maaliitti sun baalagee akkasiisa maaliif irraan fuudhan jaarsa baalagee qallaadi sanuu damiina jettanii tortora akkasiisanitti maallaqatti kannitanii gurbaarraa akka inni maallaqa fuudhee nyaatee cal jalaa jee gootan jechuudha hin qaanfattan sanuu waa dhodhooyisuudhaaf laayivii ol seentan sigale obboleessa kiyya kan laayivii seentee isaan san itti dhiisiiti itti haa qaanyooniiti oromoon naannoo biraas haa gargaartuuti isaan san kadhadhu karan gabaabaan kana maaliif jennaan tanneen hattuudha hattootaatitti walii qabamee deemamaan tan hattoota akkanaati warreen maneedhaa kana keessaa guute wanni kanatti rabbiin balaa hunda isinitti buusuuf wanni akkanatti arabni hundinuu isinii garaa jabaatuuf isiniitiitu ummata baalageedha warri silaa nagayaan deema amma joollee jimmaa tana ilaalame joollee jimmaa tana ilaala badii hin qabdu waliif dirmatti wal quba qabdi mana hidhaa sanittu du'aayi walii gooti waan dandeessu walii gooti kan mana hidhaa keessa jiruu fi khabiraa taa'ee asii maallaqa walitti qabee wal gaggeessa joolleen jimmaa tan qabamtee biyyatti buutu maallaqa jala dhaqa isini gaba
bikka sanitti ijoolleen Jimmaa dhugaa rabbii ummata gaariidha. Ijoollee Jimmaa amma mucaa Sigimoo Shawuu Kajoo sana gartanii ijoolleen Jimmaa akkuma inni qabamee bu'een duruu maallaqa walii qabdeef. Teenya Harargee hattuun tunoo Damina maareedha. Damina maaree ettee beekan hattuu jaarsolee hattuu warreen ganta keessa taa'eetuma buna dhuguudhaa fi gandarra deddeemu malee waa takka hin jiru jechuudha. Ummata akkanaa kanatti kanaan Damina jaanii kan akkanaa kana feffelan jechuudha. Ka gandaa'u eeguu hin taane kana. Kana maallaqa kanan jechuudha. Hattuu kana. Gosummaadhaan deemtan isin. Gosummaadhaan wal cinaa dhaabbattan. Akka Harargeetitti wal cinaa dhaabbachuun beektan Harargee diqaalaadha isiniiti. Namni bar faashina kufaa isin deemtanii kana bar namni hordofuu dhiisee jira bar. Arsiin gosaan wal cinaa hin dhaabbattu. Arsiin garuu Harargeen gosaan wal ciccirteeti wal cinaa dhaabbatti. Gosaan wal cinaa dhaabbatti Harargeen. Amma jaarsi baala geessuun ka gosaati. Jaarsi xuraawaan sun gosaa wal cinaa dhaabbatte jechuudha. Hattuudha. Jaarsi yoo asii ka'eeti deem jaaniin qilleensi fuudhee deemuun obboleessa Saaliyaa fakkaatan maatu hogganaalaniiti. Kan akkanaa kana faadhaatiitu jira. Hattuu hunda. Deemaatii maallaqa walii qabdan fuudhaatii gurbaa dhukkubsatu sani kanna. Bikka tanatti arsii hin geessan. Arsiin gandaan hin deemtu maali gosaan hin deemtu akka arsiidhaatitti walit dhuftee waan walii gooti. Ijoolleen Jimmaa walit dhufteeti waan walii gooti. Garuu ta Harargee rakkattoonni tunoo. Tan hoggaa asii shorxaan isii qabees wal baasuu hin beetu. Wama takka keessallee hin jirtan. Dhaabbadhu mee siin naqaati. Naqii ja'a. Aboo ana yoo aartanis aaraan dantaa keessan aan dhugaa rabbi. Awwama isin qabdanii isiniin ja'an. Alo. Asbahi ka habibi asbahi. Atu kana keessa yertaa bade mul'attu. Injiru ayba. Injiru. Rafire khaiga si bega ifazi. Sibiti mas bere jere. Esa ke kitiva. Mobile mali shane kore. Rakkoon abdanii bara. So, hundaafu wanti yaadu ati kaifan intureetu si. Hundaafu wanni isin gootan waan fokkottu waan mataa gannama qabachiisaa isin gootan. Rakkataa keessan cinaa dhaabbachuun dandeessan. Namni keessan odoo isin as jirtanii isin biratti bu'a. Kudu saya certain, berkau nanti jualnya Jimmaa terlalu apa dah? Jualnya Jimmaa terlalu apa dah? Segala injuru, ya udah putih, injuru segala, injuru apa segala? Dapat tahu biasa aja. Nama sudah diam tadi kan? Wallahi nama sudah diam tadi. Sistem Arab kira sih. Mukanya sini ibahi dah barang dapat dah. Bahi dah barang mana dia? Dapat.
أولي جرنا يا خاتي بر والله يا نجرا 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 حطو تاتيتو كوني سنجلا هيمباني أكا وني تنجلا هيمباني أكا نقولت نجرا سجلين نجرا نجرا حطو أنت هذا hattu gurri isii waan akkanaan dhagahu gurri hattuudha waan akkanaa hin dhagahu maaliif gurra keessan kanaatiitu fayyaa hin qabne kanaaf gurbaa dhukkubsatu maallaqa fuudhaatii waan dandeessanii cinaa dhaabbadha akka gosaatitti otoo hin taane akka harargeedhaatitti cinaa dhaabbadha sigalee akka harargeedhaatitti cinaa dhaabbadha dadhabdanii akka oromoodhaa oromoof itti yaama akka oromoodhaatitti yoo kan dadhabdan taate akka oromoodhaatitti oromoof itti yaamaati gargaara ammoo isin dura isin nama keessaniif sagalee ta'uudhaan wal cinaa dhaabbachuu baruu danda'uu qabdan kana godha namni akkamitti boo nama dhukkubsatu maallaqa walitti qabee san akkamitti irraa fuudhee nyaatee akhi maalin qaanfattanii sanuu biyya hojjettaniitillee maallaqa itti argachuu dandeessan keessa jirtan biyya silaa itti jijjiiramuu dandeessan keessa jirtan biyya akkasii keessa teessee namni akkamitti boo maallaqa nama akkasitti rakkatee makiinaan dhoytee mudhii gadiin qaamni isaa hin dalayne kan namni fuudhee hammaama geessu kanuma kan namni fincaan na jalaafu nama akkasii akkamitti wanni gootan hotbe hattija Abdurrazzaq wanni raja hotbe kuta hattuu ta'a wadda isinni beessanii qomaaxaa yoo isin hin jenne maal abbaa keessanii fiddan amaari waan qomaaxaa saniin qabu isintu qomaaxaadha bara maqaa fokkotaa kana amaari isinirraa fudhatee taa'uu ni jira bara qomaaxaa tana isintu deemaan ummata harki keessan akkana hunu isinumaami qomaaxota maqaa fokkotaa kana amaaraa kanitanii hasanuu alhamdulillah hin jenne ustanii tatteessan wallahi amaaraan isinitti kaasaa kam dhugaa rabbi zahiri sanuu isinitti as bobbaasa hattuu wal geesse hunda namni wal cinaa dhaabbachuun beekne hattoota asirraalii yehoobe reefka piroofaayilii godhatee ta'u reefka suuraa caaluudhaa piroofaayilii godhatee ta'e sare akka harargeedhaatitti wal cinaa deemuun beekanii najisa isin beerran jala fiigaatii shiishaa wanni dhaashita beerran ishita sare wal geesse wanni isin gootan suuraa beerranii piroofaayila godhachuu beerran jala fiiguu huccuu shamaraa uffachuu kana wanni isin gootan sare hunda sare nuti harargeen goote ifin jette amaarota maal abbaa keessaniitti isin goote isin sareedhaati dhukkee hunda ijoolleen majjimmaa tanan geessan hattuunis isin hono videoon teessanii himtiimi ummata qawwee qabatee TV caccabsu abiyyi dhoowina deema abiyyiin biyya jiraati wanni godhe hattuu gaara keessaa san wali qabdeeti gootu keenya jaalmaaroo biyya dhaqiiti achi gargaari gaara saawudii keessa miskiina dalagatee fi kana maallaqa qawwee itti qabdanii maallaqa irraa fuudhaati akka waan numaatu jeedha isinii naa ja'aniif walloo dheebseetanii bo walloo dheebseetanii dhukkee hunda namni ni qaanfataa bara waan godhu irratti namni ni qaanfata
hinqaanfatan. Beerran keessan hogga ulfooytee ilmoo alaabaatti martee gidaara jala isinii keessee kutti. Tan. Kanaaf Oromoon naannoo biraa rabbii keessanii ja'aatii gurbaa san cinaa dhaabbadha. Harargee irratti hin eegina. Gurbaa san cinaa dhaabbadha. Maaliif jennaan nuti nama hin qabnu. Harargeen akka harargeetitti nama kanaa miti huno artistoota harargeetu laala hogga isin dhukkubsatte gidaara jala ciistiiti. Gidaara jala ciisti mixii ati tura wayya. Sigare artistoonni sila harargeedha akka artistiidhaatitti warreen ala kanaa gaggalan hedduudhaa jira. Garuu takkittiin isii tannuu hoo goobanaa dhayxee gaafattiin jirtu. Uummata akkanaatirraa maal eegan duuba? Uummata akkanaatirraa tiiticharraa deema eeggatta odoo kannisini jiru. Tiiticharraa. Wasalaattonni kanaa kun amma nuti sabboontoota ifin jetti. Dhugaan jirtu tanuma fudhadhu. Sabboonummaa kee yoo hidhattee akka walloodhaatitti akka dhiiraatitti dhiira dura dhaabbachuun beekne hattuudhaan siin jaan. Gadalmaa miti iyyituu hunda. Nama maallaqa dhukkubsataadhaa nyaatu. Isin malee garreebo ka dhukkubsataan isin biraa ka'ee laayivii seenee wanni jiru. Maallaqa dhukkubsataa nyaataniiti dhukkubsataan ka'ee laayivii seenee barbaadu. Dhukkubsataan qaayisiin silaa kana damiina keenya yeettanii kaayatan jaarsa daaraa irratti facaasee taa'u kan arri haa ta'u wanni daaraa haa ta'u hin beekamu. Hattu jaarsa kursii irra taa'u kan sanuu tiitichi dhufee irra taa'u. Kan akkasiisan silaa kan dhufanii uleedhaan bukkee irraa kaasan. Manguddoo baalagee akkanaa tanaatitti walitti qabamee ta'a biyya Arabaa tana keessa. Namni waan namaa nyaatu abadan nama milkaa'ummaas. Dhugaa rabbii zullii ta'eetuma deema. Hogta akka dhalaa boochistan maallaqa siitirraa fuutan bar wanni isin hin milkooyneef kanaafi bara. Wanni immoo hogga shortaan isin qabdee mana hidhaa kana keessa isin tursiistuuf haqa namaatiis achitti. Haqa dhalaatis achitti. Diliin sun hundinuu achitti isin irraa dhiqamteeti guututti akkasitti warri daaraa ta'e kun akkasitti qotu. Kana yeroodhaan haqa gurbaadhaa deebisaadhaaf. Yoo sadaqaallee ta'e waan isaa walitti qabame san haqa shamarraniif haadhaatiitu keessa shamarran obboleeyyan keenya tan. Warreen namni kun nama Oromooti haa gargaaramuu jettee maallaqa kiisha siitirraa baastee gargaartee jira. Isin silaa warri madiiraa homaa takka illee hin qabdaniiti. Dhalaarraa walitti goortan. Irra guddaa maalleenni kun kan dhalaadhaati. Dhukkubsataa akkanaa kan madura qabdaniiti suuraadhaa fi kana kan madura qabdanii waan shamarran garaa laaftuuf maallaqa irraa fuutan jechuudha. Siigale maallaqa irraa fuutan jechuudha. Garuu maallaqa shamaraa san dulloota baalagee kanaa kanatti fuutanii kannitan. Dulloota roobaan jireeti. Warreen huccuu chaayinaadhaa uffatee tattaa'u kan. Waan isin miskiina zallamtaniif abadan isiniif hin dabartu. Abadan wanni namaa sanuu nama raffistu. Yeroodhaan odoo lubbuun keessee jirtu deebisaadhaaf.
yeroodhaan fedhu harka qabatee tarabbiyootti dhufte haadu yoo akka tasaa yoo fuudhanii mootummaan garaa laafee yoo biyya ol geessanis haa fudhatee haa galfatu kana godha. Hattoonni daddaalattiin takka sanuu bara laayivii seentii bara hattoota. Hoggaataan eessa jirtan ila arraan tana eessa jirtan moo ijoolleen jimmaa fuutee viidiyoo isaatiif kana olii gadi mifiinaani eessa jirtan gaa way Harargeen maqaan badde way arraan tana nama qaanyoyne qaanyoytanii ummata qaanyawaadha isin na duraanuu mata qaanyiin beeyna duraanuu isin dhalaa fi madheerti teessan eessa qaanyii beeytan namni qaanyii bee huban nama isaa cinaa dhaabbataa bara akka gosaatitti yoo taane akka gandaatitti akka Harargee yookaan afran qallootitti nama dura dhaabbata akkas nama cinaa dhaabbata isin qabaleedhaan wal cinaa dhaabbatan qabaleedhaan liqaban bar tokko fiffilattanii wal cinaa dhaabbachuu ijoollee jimmaatirraa babbaradha. Ijoolleen jimmaa warreen mana hidhaa keessa jiraniif maallaqa walitti guuranii nagayaan gaggeessan. Ijoollee jimmaa kan namaaf sagalee tahaatu ture hundinuu isaan bira kabajaa qaba. Warreen kun ni beeka hojjetee gala. Warreen ammoo nama saatiif sagalee tahaa ture namaaf waan adda addaa wanni goggoraa ture ijoolleen jimmaa kan Saawudii keessa jiruu miti kabiyya jiruufu maallaqa wali guurtee ergitiif. Hattan communitiin Ameerikaadhaatii fi Kanadaadhaatii fi tontun hundinuu nama isaanii kan achi keessatti rakkoon adda addaa irra jirtu kabeelaa fi kana qaban maallaqa wali qabaniiti abdii geetaachootiin eeganii abdii geetaachootti achi erganii abdii geetaachoo akkuma mana hidhaatii baheen maallaqa san fuudhee miskiinota jimma keessa jiraniin achi keessa jijjiraniif nyaataa fi waan adda addaa bibbitee nyaachisaa ture jechuudha. Hangas takka uummata abshaan hangas takka uummata isaaniitiif raamata qabu jechuudha. Isinoo uummata faayidaa takka illee hin qabne. Ummata hinaaffaan ajjeesti gosatamii siin ja'a Harargee keessa si gaafataa bara ichi diidaatiin baasa ja'a warra firaasha nama abuu ture haa isin bara isin warra firaasha nama abuu ture akkasi warreen amma ichi diidaatiin baasa kana kaan gaasa faadhaa itti jedhamu noo isin maraa tokkoomi akkasi isin wannummaan isin hojjetan hundinuu hin tolu. Namni biyya namaa dhufe naamusa isaatiin hojjetee nagayaan gala. Nagayaan. Dhalaa boochistan maallaqa siitirraa fuutan hirakkistan jechuudha. Idda silaa dhalaa saniif sagalee taatanii waan takka goggootaniif. Kanaaf ijoollee teenya Oromoon naannoo biraa uummata keenya kana itti dhiisaa. Isinummaan gurbaa cinaa dhaabbadha. Antaraan isinii dhama. An akka nam tokkootitti an dhugumaan isinitti hima. Uummata keenya kana itti dhiisaa. Uummanni keenya yeroo isin video gurbaa saniitiif kana share gootan live ol bahan maaliif ol bahan ni beekan ni jirra jechuudhaaf kijiba isaaniit hattoota warreen live ol bee haasa hundisu hattoota isaan warreen daminticha isaanii san gartanii miiraa dubbachuudhaaf gartee minuusii jira abdii itti godhuudhaaf hattuun waan akkasiiti akkana jettanii wanni ta'ina Oromoon naannoo biraa sagalee tahaadhaaf cinaa dhaabbadhaadha waan dandeessaniin
waan qabdanii cinaa dhaabbadha gargaara akka oromoodhaatitti akka harargeedhaatitti silaa'uu hin jiru yeellanam akka harargeedhaatitti hin jiru dhugaa rabbi eega damiina ituuti jedhanii manfuudhe jira aw sun damiina maali shayxaana sun khabiisa sun sun damiina maali fooziya iblisa suni bar iblisa bar shayxaan akkasii saniitiitu miskiina boojise wallahi bar nama qaanfachiisanii bar mee dhaabbadhu wanni isaa sun hunoolaa wallahi hunoolaa laala السلام عليكم. nama kana boojisan laala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريستيانكم وامي فيوما. ربنا كفل جواجا خان نقفسا خان كوتشيسا. أما تصدقين الرام خينا نكتسا جنادرية خان تقدر ربي تين ربوته. كيف دامي أما تصدقين الرام لفنا أكنا تلا داران أقوى تيمودي لبيجا جواجا نقولنا من عندلاقو. لبيجا من عندلاقو مستشفى أنا أخما ملك فيصل نغني باتي أقول كذا جيسه أجر باتي أقول كنا درباني وربات مالي جاينا من أقول رمنا درباني أجر راس كذا نخاني مفوانا كده بانغال كده مانغودو رتي دولة مانغودو ذكر رقم أشي خاية دي مدراني إسا سائر manguddoo hoogganamni manguddoo hoogganamni badhukkubsate lakkoo isa namaa keessu gartanii mi yeroo namni dhukkubsate yeroo namni makiinaan dhoyte yeroo namni du'e maallaqa reefkaa fudhachuudhaaf maallaqa dhukkubsataa fudhachuudhaaf maallaqa nama makiinaan dhoytee fudhachuudhaaf lakkoo isa namaa keessu manguddoo akkasanii jechuudha manguddoo hattu manguddoo daaraa fira facaasee teessu gartanii mi manguddoo akkasiiti manguddoo nama inni dubbatu sun manguddoo akkasiisan jechuudha manguddicha baala geessanii baala jechuudha kan isa sanitti geessu hattoowwan يعني أقول رجيجا ودر إني تصور مرتين من تكان سجى سامنا من اتخذ الدجاج زاد ديبين عم بربو مخينا تاس كذا نخايف نمت بكنا جيس وربادج أكاد صاد ورني في تجانيني أم فواس يعني أقول أم فواس أشي جباتي تكن جيس بعد كتير سنتي أورمو كا المان أورمو ربو مريح عليه رئيسو مالك وان قبل نجار جاني خبادو دلقوا وان بعد جاه سكون دي بشري عسرتي سنياغلو عسرتي namni keenya beekan ka jiru oromoodhaatiitu na gargaaree akka oromoodhaatiitti oromoo hundaatiitu isa wanni godhe malee harargeedhaa miti beeka amma namtichi warreen sila wali qabamanii maallaqa kana fuudhe kuni damiinatti fuudhanii kannan akka waan harargeen qoftii maallaqa isa walitti qabdee damiintichatti kannitee akkasitti fuudhanii irraa nyaatan jechuudha ammoo ka maallaqa walitti qabee oromoo hunda gargaarsa oromoon gooteef jechuudha malee kan harargee silaa ta'e namni keenya kan harargeetii yeeti dubbata harargeen hin goone laala harargeenis namni tokko tokko keessa haa jiraatu malee wanni kun waan harargee qoftiidhaatii miti asirrattis ni haa galu الله نغرغارن كاتو ودتوسي نغرغارن جدو تنتي حابي بارا ماريم فوتات أجر وقا فودني جدو تنتي ورقا سيفن نجاني توبت سيغل چي نجاني توبت سيغل چي نوقا إسان جان توبت سيغل چي نوقا مجاني أجر ودو قامني فن چناچت غرغلون دي دون قامني نندل غرق لبه غدي وان نندل غرق دنيا Uddu haa nama ta'e qaamni na tokko. Achirraa fuudhanii hanga galchinu yaani mana akamaa nageessanii mana akamaa Imaamu Ahmad Faysalii hajaamuun nageessanii achumatti amma na darbanii na biraa kutanii waraqaa takka fidi jaaniini ol na naqanii karaa lamoo sadii na bira dudufanii achumaan dhabama taanii nurraa galchaa jaanii kadhatanii daddabnaan
Surah ya galcha yani da dabna fudani bado takana fi da kara da mankan rumaha baka yamtu na fidani mustashfa rumaha baka yamtu na darbani alhamdulillah naman ka wanje nana sana fidani baka nage sandamna na chuma jefta dan karabbi sigalchu namni sigalchu ro chuma jefta na yani na fidani asuma kaisa jeftu jirraga gamana garagaru ni jeftu kharta akanutin gara kuma dese wana tina dese jesa kamni ta to takkanan daga ya ilmana rumo malai na gura me abakana nyate bakka tana kutena singalchin jiddu matana tahabe marren futete aboga ilmana rumo ga rabbin ga wannati buze kana isalle mudatu no done na tiluftatun sadaka na makan na manu dongalchin corona dube corona ma dube ja amma tana jawala lelen jawwa laal namni keenya hogga dubbatu maqaa nama hin kaasu beeka anu awweena maqaa isaa kaasne hin kaasne bara maqaa isaa hin kaasne namni keenya hogga himatu kanatti nama himata gartani akkanatti nama himata yoo hattan yoo rakkatellee yoo akka moonni ta'e maqaa namaa san kaasa malee akkanatti si wanni godhe jechuudha kophaatti achi baasee dheelaa lamma isa jaarsa baala geessanii jechuudha damiina ifiin jedhu san kajoolleen hattuu walitti qabdee fuutee itti geessite san isa san baana gartani aboo ni salaataa miti abbaan fedhee waa ta'u laal ni sheekaa miti adda isaa tana maaliif fedhu labaan hirriine maallaqa keessan ittiin kannina akkana jettanii almoona jala haasuu didee jira telefoona jala kaasuu amma tan saamura dee obse nas sattara leje sattare isaa babaade tun asman najjeesu deemanii hojjete arraan tana gaa uummata oromoo kanatti diyyadhaatu oromoon na haa dirmattu nama akkana na godhe kanallee na haa gaafattu nas haa na gargaartu oromooni lammumati Itoophiyaa sanitti illee galee oromoo mataan illee biyyumati jallee argeetu anuma irra wayyaati mee sagaluma naa ta'a yaa ilmaan oromoo rakkoon ana keessa jiru anumaatu beeka yeroon biyya namaa gaanii ijaarraa akkanna jennee biyyaa baane akkanis nama nu jetti adarra rabbi waan uumne amshee garuu laakiin laa takunatu min rahmatillaan takkafama jetti rahmata rabbi irraa garaan muradhu ammallee alhamdulillahi horii rabbumaa galchaati mee sagalee naa ta'a waan hundaafu sababatan malee taatu jaani naa sababa mee har'a viidiyoo tananuman sababaddaa hojjeetiin waraabe amata sakiin as keessa jira haadhati jawdoon an argin akkanatti sanuu gabaabummaadhaan akkana fafaa'e mee sagalee naa ta'a waan hundaafu na bira icheedhaame aannan na keessa jiru saara hammaa ta'adha laphee gadi na shigiriin takka nan dalagu odoo na tumaan illeedha gaamni irratti goggogee jira sagalee naa ta'a waan hundaafu nas gargaaraadha maallaqa nyaadame kanallee bakka isaan geessan akka gaafatamu naa godha sadaqaan ijoolleen baadiyyaa keessatti maslaa daleeydee kungaala daleeydee haa biyyatti galu haa takkaa wallaanamuun jettee kanneti jidduu tanatti bilaashitti namni fayyaa qabu namni qaamaa qabu namni deemee dalagatu nyaatu waan hin taane sunilleen akka naa gaafatu hadaraa ilmaan oromoodha bilaashitti gaa odoo isaa ilmaan ijoollee saniifillee hafee wayyaadha duullee sadaqaa maqaa hiyyaan nyaadamte sadaqaan hin nyaatin bilaashitti daaraa taate sunis waan hin taane akka immoo naa gaafattan hadaraa rabbi na singalchine gaalichi jawwaalumana jalaa kaasuu dide Abdusalaam Jaamaa innillee amma jawwaalumana jalaa maali Abdusalaam Jaamaa dhageessanii damiintichi Abdusalaam Jaamaa jaan jaarsi baala geensun maqaa isaa himee jira wanumaatu namni keenya hoggaa hadhaa'ee wanni taate malee hin dubbatu laala akkasitti dubbate maanta jawwaala jalaa kaasuu dide namtichi Abdusalaam jaaniin sun isa sani ni beeytan argeen yoo gaayisi wal dhoysitan hattuulee wal dhoysiti waa dhoysaa kana qabdanii baasaatii namicha san irraa fuudhaadhaaf
namni kun nama miilaan soso'uu hin dandeenye nama mudhii gadiin paaralaayis ta'ee jira jechuudha. Yoo na cafaqanuu qaamni kiyya waa takka illee hin dhaga'u jedhe. Nama kanarraa maallaqa silaa ummanni walitti qabeef irraa fuudhee nyaatee telefoona jalaa kaasuu dide. Ka silaa iqaamaa qabu. Ka deemee hojjechuu danda'u jechuudha. Isni gabaa. Godhuu danda'an akkaan sattareen isaa barbaade tun asuma ajjeesuu deemanii hojjetan. Har'aan tana gaa uummata Oromoo kanatti diyyaddaa jiru. Oromoon na haa dirmattu nama akkana na godhe kanallee na haa gaafattu nas haa na gargaartu Oromooni. Lammooti Itoophiyaa sanitti illee galee Oromoo mataan illee biyyumatti illee argeetu. Kanuma irra wayyaatu mee sagaluma naa ta'a yaa ilmaan Oromoo. Rakkoon keessa jiru anumaatu beeka. Yeroon biyya namaa gaanii ijaarraa akka jennee biyyaa baane akkanis nama nu galti. Adarra rabbi waan uumne. Amshee garuu laakiin laa taqnatu min rahmatillaan takkasuma jirti. Rahmata rabbi irraa garaa muraddu ammallee. Hundaafuu obboleessa keenya rabbi si haa fayyisu. Haqa keetiis rabbi si haa baasu siin jenna. Uummannis warreen achi jirus warreen rabbi rahmata keessa kaa'e akkas gargaaran abdiidha qabna. Akkas gama keenyaan sagalee sii taanee jira. Hangama kiyyaan sagalee sii ta'e. Maaliif namni wanni guddoo walii godhuu danda'u sagalee walii tahee akka namuu olleen argu godhuudha. Haa galatooman ijoolleen teenya tajimma isaanii warreen ammaas takka keessattuu sagalee sii tahee viidiyoo teessan sii faffacaasee isaan sanii haa galatoomanii. Dhugaa rabbi haa galatooman. Galata qaban. Egaa nama keenya kana akka isaanii si'anii sheer godhaniisi. Egaa namni keenya kaarargeedhaa wal cinaa dhaabbachuudhaatti waa takka faayidaa takka illee hin qaban isaan. Uummata faayidaa qabuu miti. Uummata bu'aa hin qabne. Sigalee. Beera garuu fuffuudhanii ulfeessanii biraanii deeman. Isaan waan akkanaa tana ni qaban. Waan akka illee wanni godhuu dandeenyu jiru. Hundaaf rabbi si haa fayyisuu siin jenna. Aqil qaalii. Fayyaa rabbiitiitu deemaani. Rabbi fayyaa teessii haa deebisu. Akkasi dhageessan obboleeyyan namicha Abdusalaam jedhama. Obboleessi keenya dubbatee jira. Maqaa isaatiis baasee jira. Warreen Abdusalaam itti dhiyaatan akka gosaatiin haa ta'u, akka gandaatiin haa ta'u, akka qabaleettiin haa ta'u, akka naannootiin haa ta'u irraa fuudhaadhaaf hattuu hunda. Fuudhaa maallaqa namaa deebisa. Maallaqa dhukubsataadha deebisa. Duraanuu harargeen waan walii nyaattee wal dhodhooysitee wal awwaaluu garaa raachaa keessa wal galchuu beektan isin. Sagalee walii ta'uu hin beektan, wal cinaa dhaabbachuu hin beektan. Faayidaa takka hin qabdan. Faayiduma takka illee hin qabdan isin. Dhugaan jirtuu taana fudhaa. Liqimsa. Waan nuti hin qabne wal faarsuun hin taatu. Nuti harargeen gootaa nuti maarreedha. Dhaya jalaa kuti kitaaba akkanaa kan kuti. Kitaaba akkanaa kitaabni akkanaa kun hin dalagu. Nu bira. Keessattuu na bira hin dalagu. Akkasii yeroo gaarii qabaadhaadha isin hin jenna. Fayyaa nuu taha. Nageetti.